jalqaba gaafii abbaa biyyummaa Oromoo magaalaa Finfinnee irrattu jedhu akka Abiy Ahmed hojii irra hin oolchine. Warra gaafii sabaatiin deema warra ilaalcha farra Itoophiyaa qaba jechuudhani Jawaar Mohammad Faati akka hidhaman. Jawaar Mohammad Faati akka manidhaa seenaatu seenanii Izeemaan Abiy Ahmed yeroo hedduu dhimma kan irrattu akka hidhamanii akka miseensota kafaawwatii fi abaa irrattu tarkaanfiin fudhatamu Izeemaan yeroo hedduu Abiy bira deemee kan amansiisuu fi akka barbaade kan dubbatamaa jiru. Hidhaa Jawaar Mohammad inni hidhame kallattiin itti gaafataman. Filannoo bara 2021 irratti odeeffannoo keessibee kan nuun gahe isin biraan gayuu deemna. Odeeffannoon kun akka jettutti yeroo ammaan tana bakka Jawaar Mohammad Faati hidhamaa jiranitti Abiy Ahmed biratti warri dhageettii guddaa qabu kan yaada isaa karoorsanii fi nama lama akka ta'e kan dubbatamu. Tokkoffaan ammoo namni tokkoffaan Dr. Birhaanuu Neggaa yoo ta'u lammaffaan ammoo Daaqon Daani'eel Kibrati ta'uudhaan dubbatamee jira. Daani'eel Kibrati kunis ilaalcha Itoophiyaatii fi akkasumas ilaalcha olaantummaa amantii Ortodoksii kan calaqqisu yoo taate gara qabatamaa fedhii siyaasatiin namni Abiy Ahmed duuba jiru ka Abiy Ahmed akka malee olii gadi naannessu ka fedhii siyaasaa guddaa qabu akka Dr. Birhaanuu Neggaa tahee ibsamaa ka jiru. Birhaanuu Neggaa filannoo Itoophiyaa kan ammaan tana dhufuu deemuttu jirtu kan irrattu Abiy Ahmed waliin man irrattu walii galanii maal irrattu jechuun wal dubbatanii odeeffannoo jettuttu jira. Birhaanuu Neggaa Izeemaa bakka bu'ee ka Abiy Ahmed wajjin jiru yoo taate isa qofa miti miseensonni Izeemaa ka Abiy Ahmed birattu dhageettii guddaa qabanii warri biraalleen akka jiru kadhagame san keessa tokkini Obbo Andargaachoo Tsiggee akka ta'e ka dubbatamu. Obbo Andargaachoo Tsiggee gaafa Abiy Ahmed aangootti dhufe nuttu roodmaappii yookaan ammoo karbaasaa mootummaa kana mootummaa Abiyyiitii fi karoora kennine jechuudhaan sagantaa Abiy Ahmed eessa akka dhufe dubbatee jira. Abiy Ahmediitii fi Eertiraallee walitti araarsuu fi nuttu jechuun yaada araara dhiyeesse jechuudhaan araara Eertiraa fi Itoophiyaa wajjin geggeeffamillee kreditii fudhatee jira. Kunini akkasumaan odoo jiru Birhaanuu Neggaas Abiyyi wajjin hariiroo cimaa akka inni qabu ka beekamaa jiru. Birhaanuu Neggaa masaraa biyyaa keessa hin bahu Abiyyi wajjin oraa siyaasaa cehumsaatii fi akkasumas haala aangoo ittiin qaban Itoophiyaa ittiin bocanii jijjiiruu danda'an irrattu gorsa isaa akka ture kan dubbatamaa jiru. Hariiroo warree kun lamaan waliin qaburraa kan kahe yeroo takkatti jechuun eegdota Abiyyi Ripaablikaan gaardii hunda yaaddonu akka seente kan dubbatamaa ture. Abiy Ahmed nama dhuunfaa wajjin hariiroo cimaa qabaachuun galgala irbaata fi yookaan ammoo bashannanaa fi Birhaanuu Neggaa wajjin akkasittu ta'uun isaa jechuun nagaa isaatiif iyyuu gaarii miti jedhamee yeroo tokkotti gorfamee jira. Yeroon sunini yeroo Abiy Ahmed hayyoota Oromootii fi akkasumas abbootii gadaa Oromootiin wal arguu diidee ta'uu isaatti himamee jira. Amma karoorii filannoo Itoophiyaa yeroo ammaan tanatti godhuu kunini ka dhufe Izeemaa irra akka ta'e ka dubbatamaa jiru. Izeemaan yeroo ammaan tanattu Abiy filannoo godhuu akka inni qabu ka dubbatee ka inni amansiise jechuudhaan dubbatamee jira. Izeemaa fi Abiy Ahmed mootummaa itti aanullee biyya Itoophiyaa wajjin bulchuu fi karoora akka qaban ka dubbatamaa jiru. Izeemaan wantoota inni barbaadu tarreessee lafa kaahee jira. Abiy Ahmedis wantoota Izeemaa irraa barbaadu himamee jira. Izeemaan Abiy Ahmed karaa yaadatiin karaa ololaa fi miidiyaa yookaan ammoo propagandaatii fi akkasumas karaa dippiloomaasiitiin Bilxiginnaa Abiy Ahmed ka gargaaru yoo taatu Abiy Ahmed karaa maallaqaatii fi akkasumas karaa bulchiinsaatiin Izeemaa akka gargaaru ka dubbatamaa jiru. Filannoo kana filannoo ammaan tan dhuftu durattu waliigalteen Izeemaa fi Bilxiginnaa jidduutti dhaqqabuullee yoo baate filannoon dubatti haala wajjin ta'anii biyya bulchuu danda'amu irrattu ammallee mariinuu akka geggeeffamaa turtee fi geggeeffamaa jirtu ka dubbatamaa jiru. Izeemaa fi Bilxiginnaan walgahii godhatanii mootummaa wajjin ta'uu fi kanaan dura paartii lamaan walitti fidanii tokko ta'uu fi karoorfatanii turanii haa ta'uutii malee Jawaar Mohammediitii fi aktivistoonni Oromoo Faati eegii falmaniin dubatti falmiin sunini mariin sunni addaan akka dhaabbatu godhame. Mariin sun jechuun dhoksaadhaan karaa ta'edhaan yookaan ammoo karaa undergroundiitiin akka itti fufu ka godhame. Haala marii ammaan tanaa keessatti Izeemaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee filannoon dubatti guututtu akka mo'achuu deemu wanti himamaa jiru. Bilxiginnaan Izeemaan Finfinnee bulchaa nuun jettanii nurra
irratti dorgomuu hin qabdan yaada jedhutu kayaa jira bifuma kanaan Bilxiginnaanii Izeemaa wajjin tahee dhimma jechuun filannoo dhufu irrattu Izeemaan karoorii isaa yookaan ammoo kaayoon isaa bakkaan bahu irrattu wal mari'atamaa ture. Gaafiin Oromoo kaabbaa biyyummaa Oromoo Finfinnee irratti jettuu fi gaafiin maaster pilaanii kunini akka hin kaane Izeemaan akka inni barbaadu ka dubbatamaa jiru. Kantiibaan magaalaa Finfinnee obbo Taakkala Uumaas saamicha lafaa godhe jechuudhaan Izeemaan akka inni Aariyaamuu Abiy Ahmedii amansiisuu isattu dubbatamaa ture. Ammaan tanattu Izeemaan Finfinnee irratti mo'achuu fi akka isa gargaaru wantoota inni gaafate keessa Abiy Ahmedii adda durummaadhaan waa lama godhee fi akka inni jiru maddii kunini ka dubbachaa jiru. Ka jalqaba gaafii abbaa biyyummaa Oromoo magaalaa Finfinnee irrattu jedhu akka Abiy Ahmedii hojii irra hin oolchine gaafii jechuun heera Itoophiyaa keessatti tuqame keeyyataa 49 muraa 5 jalattu ibsame gaafii Oromiyaan bu'aa addaa Finfinnee irra qabdi jedhu mootummaan Abiy Ahmedii ammattee akka deebisuu hin qabne Izeemaa fi Bilxiginnaan Oromiyaa akka walii galanii ka dubbatamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo Izeemaa Finfinnee keessatti dorgommiidhaan karakkisuu dandayu Iskindir Naggaa paartiin isaa Baaldaraasii filannoo dhufu keessatti akka Izeemaan dorgomuu hin dandeenye akka godhamu ka dubbatame suniif ammoo Iskindir Naggaatii fi deeggartoonni Baaldaraasii gurguddoon hidhamuu akka inni qabu yaada ka dhiyeesse. Obbo Birhaanuu Neggaa akka taate ka dubbatame jiru. Dr. Birhaanuu Neggaa yaadii jechuun Baaldaraasiin hidhame kunini dorgommii Finfinnee keessatti godhamuun Izeemaa mo'achuu waan danda'uu fi Izeemaan Finfinnee irratti mo'atamee jennaan akka dhaaba siyaasattu faayidaan inni qabu bu'aan inni qabu guutumaa guututti hojii al ta'uu danda'a yaada jedhutu jira. Izeemaan Finfinnee ala deeggarsiisa akka malee xiqqaadha. Ammaan tana Oromiyaa godinaalee hundaa keessattuu Izeemaan akka dorgomuu fi magaalota keessatti akka mo'atu karoora akka qabu uummattoota kibbaa keessalleetti Izeemaan babal'achaa akka jiru kadhagame jiru gara naannoo Somaaliitii fi naannoo Tigraayitii fi akkasumas naannoo Amaaraa deemuu fi ammoo Izeemaan akka malee sodaa keessa akka jiru kadhagame jiru. Bilxiginnaa Oromiyaatiin walqixxee sodaan uummata Amaaraa Izeemaa irra dhufaa jechuudhaan warri Abiin Izeemaa dura dhaabbatanii akka Izeemaa falmaa jiranii ka dubbatamaa jiru. Keessattuu Izeemaan yeroo magaalaa Bahar Daarii dhufettu Izeemaan walgahiisaa dargaggoon Amaaraa ka qawwee kalaashii fannifattee surrii uffachuu ana Amaaraa nafxanyaattu si barsiisee jettee Birhaanuu Neggaa arrabsite ka Abinii fi Bilxiginnaan Amaaraa qopheesse hiriira bahuu isaanii gabaafamee ture. Yeroo sanittu qabeenyi Guraagee kan naannoo Amaaraa keessa jirulleen mancaa'ee barbadaa'ee akka ture ka dubbatamaa jiru. Yeroo ammaan tana warri Izeemaa gara Amaaraa deemuu baay'ee sodaata. Abinis sodaatanii Bilxiginnaa Amaaraa sodaatanii Oromiyaa godinaalee Oromiyaa hundaa keessattuu Izeemaan waajjira akka banatee ka dubbatamaa jiru. Izeemaan duulli isaa ka ammaan tanaatiin obbo Iskindir Naggaa akka inni gadhiifamu akka inni hin barbaanne ka dubbatamaa ture. Izeemaan hidhaa Jawaar Mohammedii faallee keessaa harka guddaa akka inni qabu ka dubbatamaa ture. Warra Itoophiyaa diigaa yookaan ammoo Itoophiyaa bittinneessaa warra gaafii sabaatiin deema warra ilaalcha farra Itoophiyaa qaba jechuudhaan Jawaar Mohammedii faatii akka hidhaman. Jawaar Mohammedii faatii akka manidhaa seenanii Izeemaan Abiy Ahmed yeroo hedduu dhimma kan irrattu Abiy Ahmed akka tarkaanfii fudhatu akkuma miidiyaan warra Itiyoo 360 fi isaati godhaa ture sanii Izeemaan akka Jawaar Mohammedii faatii hidhaman Baqqalee Garbaa faatii Hamzaa Booranaa fi Shamsaddiin Xahaa faatii akka hidhamanii akka miseensota kafaawwatii fi abaa'oo irrattu tarkaanfiin fudhatamu Izeemaan yeroo hedduu Abiyyi bira deemee kan amansiisuu fi akka barbaade ka dubbatamaa jiru. Hidhaa Jawaar Mohammedii inni hidhame kallattiin itti gaafatamaan Izeemaa fi Bilxiginnaadha jecha dubbatamaa jiran. Bilxiginnaa fi Izeemaan waliigaltii qabaniin Jawaar Mohammedii dhimmi warra filannoo duraanii gadhiifamuu hin qabu. Jawaar Mohammedii sodaa guddaa uuma siyaasa Itoophiyaa keessa sabboontota akka Jawaar Mohammediitii fi miseensota paartii kafaawwatii fi abaa'oo guutumaa guututti barbadeessu ka jedhamu yaada akka qabani ka dubbatamaa jiru. Kanaafuu haga Izeemaan jiru haga jechuun Birhaanuu Neggaa muummicha ministeera Abiyyi birattu dhiibbaa guddaa hagas gahu qabutti hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa jiranii ka akka Jawaar Mohammedii faatii gadhiifamuun rakkoo guddaadha. Jawaar Mohammedii yoo gadhiifame gaafin akka jechuun kondominiyeemii koyyee faccee gaafin abbaa biyyummaa Oromiyaa Finfinnee irrattu gaafin faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu keeyyata 49 heera akkasumas gaafin akka sirna nafxanyaa hin deebinee fi sabboonummaa Oromoo dagaagsu to'achuu hin danda'u. Gaafileen kunni mootummaa Itoophiyaa rakkisan jechuudhaan gaafiin kunni filannoon duratti dhagahamuu hin qabdu. Filannoon duratti yoo dhagahamte eeginu aangoo mo'annee aangoo irratti baane wanneen jijjiiruu waan hin jirree fi filannoon duratti warri gaafii kan qabu filannoo irratti dhiyaachuu akka hin qabne ka dubbatamaa jiru.
Izeemaan yeroo ammaan tanatti waraana naannoo Tigraay irrattu geggeeffamaa ture yookaan ammoo waraana naannoo Tigraay irrattu geggeeffamu Abiy Ahmed akka waraana kana banu warra akka malee amansiisaa ture jechuudhaan dubbatame jira. Dhimma kan irrattu Izeemaa fi Eertiraan ejjannoo wal fakkaataa Hiwwahaati barbadeessuu irrattu akka qabdu ka dubbatamaa jiru. Izeemaan yeroo ammaan tana waraani jechuun Matakkalee keessatti geggeeffamaa jiru deeggaraa hin jiru jechuudhaan warri Amaaraa Izeemaa himachaa jira. Izeemaan karaa biraatiin ammoo lafa Amaarii deeffachuu barbaade ka walqaayet Tsegadeef Raayyallee hin deeggara jechuudhaan warri Abiniitii fi Bilxiginnaa himachaa jiranii. Karaa kanaan Izeemaan carraa naannoo Amaaraa keessa deemee socho'uu ka filannoo kana akka hin qabne beekee jira. Izeemaan ammoo xiyyeeffannaan isaa Abiy Ahmed waraana naannoo Tigraay irrattu Hiwwahaati balleessuun baneen duubattu gara Oromiyaa irrattu akka inni xiyyeeffachuu qabu ka dubbatamaa jiru. Bifuma kanaan Izeemaan yeroo ammaan tana duula ittaanu ka geggeeffamu keessatti akka jechuun abaa'oo barbadeessuu ka inni barbaadu jechuudhani. Abiy Ahmed kallattii kanaan Oromiyaa irratti duulii bal'aan banamuudhani abaa'oo akka waraanatti osoo hin taane akka paartii filannoo fi dhiyaatu akka yaadattu akka inni baaduu qabu Izeemaan yeroo ammaan tana kan irrattu hojjechaa akka inni jiru kan dhagamaa jiru. Izeemaan karaa biraatiin Jawaar Mohammadiitii fi akkasumas hidhamtoonni siyaasaa Oromoo akka bayanii hin barbaadanin Izeemaan karaa biraatiin ammoo duulii Oromiyaa irrattu banamee akka jechuun daddafee deemuu barbaadanii. Izeemaan Abiy Ahmed duula kana wayitaa godhaa jirutti odoo filannoon dhuftu hin geggeeffamne duratti yaadii heeraa Itoophiyaa jijjiiruu fi yaadii federeeshinii ammaan tana jijjiiruulleen wal biraa hojjetamu akka inni qabu barbaadaa jira jedhamee dubbatamee jira. Bilxiginnaan saffisa kanaan waan kana godhuu akka hin barbaanne kan dubbatamaa jiru. Keessattuu yeroo ammaan tana nu jechuun Itoophiyaa bal'oo bulchuu barbaadna malee walqaayitii fi Tsegedee qofaa miti jechuun dhimma godhannu jechuudhani gaafii Amaarii naannoo kan deeffachuuf qabu Izeemaan dura dhaabbachuun Abiy Ahmediif illee gorsa kana akka kenne isaan jechuudhani. Izeemaa irratti paartiin Amaaraa Bilxiginnaa fi Abiin ilkaan ceennatanii jiranii. Izeemaan dirree Amaaraa keessa socho'uu fi hiree waan tokko akka inni hin qabne dubbatamaa jira. Filannoo dhufu irratti Izeemaa fi Bilxiginnaan mootummaa wajjin tahuu fi magaalota keessa Oromiyaattu Izeemaan ni moota Finfinnees bulchuu deema yoo taate dirree dhaawallee Hararillee keessattuu akka Izeemaan sagalee guddaa argatu karoora Izeemaan ammaan tan qabaa jiru. Bulchiinsi naannoo Hararii xiqqoo addaadha akka heera warraatiin aangoon bakki lamattuu qoodamti. Aangoon harki walakkaan miseensa paarlaamaa warraa Oromoof ta'e kaan ammoo Hararii fi ta'e pirezidaantiin yeroo hundaayyuu nama Hararii ta'uu qaba. Ittaana pirezidaantii ammoo nama Oromoo ta'uu qaba. Bakki Hararii sun dorgommiif banaa miti saba Hararii qofatu irratti dorgoma. Bakki Oromiyaa ammoo hundaafiyyuu banaa waan taateef naannoo Hararii irralleetti Izeemaan dorgomuu fi karoora akka qabu kan dubbatamaa jiru. Bulchiinsa magaalaa Dirdaawaa keessattis Izeemaan dorgomee achis filannoo mo'achuu akka danda'u ka gabaafamaa jiru. Finfinnee keessas Izeemaan dorgomee mo'achuu karoora akka inni qabu ka dubbatamaa jiru. Filannoo kana aangoo ittiin qabachuu fi carraan nu qabnu ammaan tana haga Jawaar Mohammadiifaati hidhaa jiranii Izeemaa fi carraa guddaattu jira jechuudhaan dubbachaa jiranii. Keessattuu ilaalchi Itoophiyaa ka Abiy Ahmed dhiyeessaa jiru yaada Izeemaa bakkaan gahuu fi gargaaraa akka inni jiru kadhagamaa jiru. Warri Izeemaa waraana naannoo Tigraay keessattuu geggeeffamaa jirulles aktivistoonni warra odeeffannoo gurguddoo akka qabdu kadhagamaa jiru. Aktivistoota odeeffannoo qaban keessa nama akka Naatnaahil Mokkonnin fa'a nama akka Suyyuume Tashoometii fi Abagaaz Magaaz gurbaa jedhamtu yookaan Abagaaz Abbaboona jedhamu kan dhalataa Walloo Tokkofaati warra argamanii Izeemaan duula Tigraay irratti geggeeffamaa jiru. Kanaadhaan duula Feesbuukii kan maqaballeessa uummata Tigraayitii fi qabsoo Oromoollee adda durummaadhaan geggeessaa jiran keessaa tokko akka ta'e kan himamaa jiru. Izeemaan yeroo ammaan tana filannoon kun geggeeffamee jennaan filannoo kanaan Abiyyi mo'ate bulchiinsi ittaanu Izeemaatii fi bulchiinsi Bilxiginnaa waliin dhaabbatu heera Itoophiyaa fi sirna federeeshinii ammaan tana diiguu fi carraa gaarii uumaa jechuudhaan dubbatamaa akka jiru ka gabaafamaa jiru. Izeemaan Eertiraa wajjinis hariiroo cimaa akka qabu ka dubbatamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo Izeemaan uummata dippiloomaatiik sarkilii keessa jiran yookaan uummata biyya alaa wajjin hariiroo cimaa qabna Itoophiyaa gara ikonomii liberaaliitti geessina jechuudhaan riifoormii Abiyyi jalqabee kana Abiyyi caalaa bakkaan baasuu akka danda'amu dubbatamee jira. Mootummaa ittaanu ka Itoophiyaa keessattuu warri Izeemaa Dr. Biraanuu Naggaa ministeera haajaa alaa Itoophiyaa itti aanu tahee muudamullee akka danda'u ka dubbatamaa jiru. Izeemaan yeroo ammaan tana gammachuu guddaa akka qabanii ka dubbatamaa jiru. Warri garii ammoo Izeemaan waan ta'aa jiru kun waan hin gallee fi ammaan tana Abiy Ahmediitu fayyadamanii uummata Oromoo dhoofsisaa jiranillee Abiy Ahmed abbaa irree waan ta'eef gaafaadhuma deemee warra Izeemaallee nyaachuu hin oolu jechuudhaan Abiy Ahmed nama hiriyyaa isaa Lammaa Magarsaatii fi Jawaar Mohammadiitii fi warra isaa amanamoo ta'anii hunda isaa galaafate jechuudhaan wanti ammaan tana
wanti ammaan tana jechuun Izeemaa fi Bilxiginnaa kun hariiroon akka asumaan itti fufuu hin dandeenye dubbatamaa jira. Izeemaan karaa kanaan qormaatii yookaan ammoo fitnaaleen jajjabaan akka eegachuu danda'u yookaan dubbatamaa jiru. Keessattuu jechuun Izeemaan karoorinni magaalaa Finfinnee bulchuu fi qabu yeroo ammaan tana Abiin Baaldaraasii fi Bilxiginnaa Amaaraatti birattu akka malee jibbamaa akka jiru kadhaqama jiru. Warri Bilxiginnaa Amaaraa dhiibbaa Izeemaa ka Finfinnee jiru yookaan ammoo dhiibbaa Izeemaa ka bulchiinsa Abiyyi bira jiru balleessuu fi karoora akka qabanii kan dubbatamaa jiru. Izeemaa fi Bilxiginnaa Amaaraa jidduu dorgommiitu jira. Dorgommiin kun jechuun Finfinnee to'achuu, Finfinnee qabachuu, siyaasa Itoophiyaa qabachuu irratti ka taa'uutu jiru. Warri OPDO warri garaa kaayoo wanta akka hin qabne kaayoo sabaa kaayoo biyyaa hin qabne dorgommii kanallee harkaa maratanii taayaa laalaa akka jiranii kadhagamaa jiru. Dorgommiin cimaan tokkini Bilxiginnaa Oromiyaatii fi Bilxiginnaa Amaaraa jidduu odoo hin taane dorgommiin laalamuu qabu. Itoophiyaa olaantummaa siyaasaa ammaan tan dhuftu keessatti Bilxiginnaa Amaaraatii fi Izeemaa jidduullee dorgommii cimaatu gaggeeffamaa jechuudha dubbatamaa jiran. Izeemaa fi Bilxiginnaan ammoo waa takka irrattu walii galan. Itoophiyummaa irratti walii galanii olaantummaa seenaa durii irrattu walii galanii bulchiinsa federeeshinii sabaa fi sablammii fi mirga kennu balleessuu irrattu walii galanii uummata Oromoo cabsuu irrattu walii galanii anattu jechuun aangoo guddaa yookaan ammoo saamichi guddaanattu irra saamuu qabaa akka jedhame irratti wal dhaba malee Oromoo cabsuu fi sabaa fi sablammii kolaasuu irratti akka warri walii galu kaa dubbatamaa jiru. Haalli siyaasaan Itoophiyaa itti deemaa jiru filannoon dhuftu kun akka malee barbaachisaadha jechuudhaan dubbatamaa jira. Suuraan aduuban jiru kanarratti wanni suuraan kun agarsiisu yaadee karaa mirgaatiin akkuma agartan Daani'eel Kibrati pirees Itoophiyaa ka harka qabu Biraanuu Naggaa ka Izeemaatii fi Abiy Ahmediitii fi boordii filannootti duuban jira. Warri yeroo ammaan tana boordii filannoo kanaan dura miseensa paartii Dr. Biraanuu Naggaa nama ture burtukaan midheeksatiin hoogganamuun ammaan tana aangoo Abiyyi mo'annoo Abiyyi mirkaneessuu fi qophaa'anii jiranii. Karaa biraatiin ammoo hayyoonni Oromoo Baqqalaa Garbaa Jawaar Mohaammed Hamzaa Booranaa fa'aatii karaa bitaatiin argaman dimokiraasii cehumsa Itoophiyaa jijjiiramaa fidanii keessattuu jechuun bakkii warraa malu dhabanii warri gara mirgaa masaraa biyyaalessaa keessa jiranii warri ammoo mana hidhaa keessa jiranii warri kunin duula na filadhaattu yoo jiran warri Abiy Ahmedii Dr. Biraanuu Naggaa Daani'eel Kibrat fa'aatii Jawaar Mohaammed fa'aatii duula jechuun hidhaa irra nu baasa ka Tiwiiteriitu jiranii Itoophiyaa keessatti qabsoon Oromoo gufuun isiin qunnamte kana fakkaata waan kana jechuun Oromoon waliin tahee beekee qabsaa'uu akka qabu ka dubbachuun barbaachise. Jawaar Mohaammed wayitaa hidhamee jiruttu hayyoonni Oromoo wayitaa reebamaa dararamaa jiranitti Abiy Ahmedii warra jechuun murtiin du'a itti darbe warra goolii uumaa diimaa yookaan goolii diimaa dargii keessatti himataman warri shibbiriin himataman aangaa'ota mootummaa dargii lama. Ministeera Haajaa Alaa dargiitii fi akkasumas hoogganaa waraanaa dargii ka dhiigaa isaanii sabaa fi sablammii fi dhiqatan yakkamtoota kana mana hidhaa keessa akka bayan murteessee jira. Itoophiyaan Abiy Ahmedii dhaabu Itoophiyaa Jawaar Mohaammed itti hidhame. Itoophiyaa jechuun Biraanuu Naggaa Jawaar itti hiisisuu fi Itoophiyaa Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa fa'aatii itti hidhame. Itoophiyaa warri nafsa gadaayii Qeyi Shibbirii jimlaa carraashii Qeyi Shibbirii Mangistuu Hayilamaarame bilisaanii keessa deemu yoo jijjiirame Oromoo butamuu kun hin agarsiisne kan caalaa maal akka butamuu jijjiirama Oromoo jijjiirama qeerroo fi qabsoon Oromoo fiddee ka agarsiisu wanni jiranitti hin fakkaatu waan daawwattan hordoftanii fi daawwattoota kennaa hedduu isin galateeffanna.